السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت وجمتوتا في الدكتور أم خالد الشمعة كفرنا كم نجاح يا رب جرت جبات الحمد لله نجاح كوتي سنين جرابة جزراتني بقيونا جيتني hundi keessaniyyuu weelkaam isiniin jedhee oluma seenaa manni mana keessanii akkasii baga nagaan dhuftanii seenaa akkamni waa jirtanii dardara jabaa waa jajjabaattuun alhamdulillah nagaa kooti baga deemnee walitti chaanii haa akkasii biizituma taane sanumaaf walirraa bannee qophii ramadaanatti jirraa. Obboleeyyantii warroonni mana madaamii jirtanii rabbiin isin haa laaffisu. Dhugaa baay'ee ulfaataadha. Rabbiin isin haa laaffisu. Amriin jabaatte kulli nuyyuu warri mana jiru akkasiin hojii jirraa. Isin warra mana madaamii jirtanii amma girgiddaa diiganii deebisuun akka warra ramadaanni yoo dhufu nyaataaf dhugaatii dhufuuf dhabdoonni subhaanallah. Akkasii rabbi nagaan ittiin nu haa ga'u. Nama nagaan itti ga'ee soommatee galchu nu haa taasisu inshaallah. Warra barana mana namatti soome waggaa mana ofitti warra soomu rabbiin nu haa taasisu isiniin jedha hundi keessaniyyuu. Du'aa'ii godhaa. Rabbii ramadaana nagaan ittiin nu ga'e guyyaa muraasa nu hafee guyyaa muraasaaf tanaan rabbiin kadhadhaa. Rabbi gammachuun ittiin nu haa ga'u. Ka bara dheengaddaa jiru ka barana hin jirre meeqa kamtu jira subhaanallah. Nuti immoo alhamdulillah rabbiin oofee har'aan nu ga'ee har'aan nu ga'e ammallee inshaallah ittiin nu haa ga'u. Nama nagaan gammachuudhaan soomee galchu nu haa taasisu. Akkasii warri zannii walitti baddanii jirtanilleen namni irra guddinni gizee kaan wal lolee wal dhabee waliin oodee maal jedhe gizee ramadaanni as kalaahu afooyinaa lillaahi. Rabbii jedhiinaa dhiisi ramadaanni dhufe jedhan. Rabbiin gizee ramadaana gizee kaanillee inuma jira. Obboleeyyantii asumaan waan isinii dhaamu. Rabbiin gizee ramadaanaa jiru suni ammallee gizee ramadaanallee isuma isinii galee jiini kun ji'a jaalatamaa fi kabajamaa haa ta'uu malee ji'a kana keessa bichaa namaa dhiifama gaafadhaa. Ji'a kaan immoo namaan wal fixa wanni jedhu hin jiru. Akkasii obboleeyyantii yeroo lafuma jalaa fi makaanifu namaa yoo wal dhabdanillee guyyaa sadiirra akka shari'aa keenyatti guyyaa sadiirra waliin ooduun hin taatu. Salaanni keessan hin qeebalamu, soomanni keessan hin qeebalamu. Akkasitti namaan zanni walitti baduu hin baay'isinaa isiniin jedha. Ani immoo yoo namni zanni natti badee malee namatti zanni badee hin qabu. Asumaanuu kana isinitti himuu barbaada. Warri zanni nutti baddan kaa dhiifama jenne garuu akka mataa kiyyatti namatti zanni hin batu. Namatti yoo aarus taate keessa kiyyatti of aarsuu jaaladha malee aaree nama saniif dhiisee guyyaa muraasa ilaalee dhiifama godhuu jaaladha malee nama aarsuu hin jaaladhu. Akkasii warri tasa nutti aartanii tasa osoo hin beekne nutti aartanii jiraatanillee dhiifama nu godha. Inshaallah rabbiin nama ramadaana nagaan itti ga'ee nagaan soommatii nagaan galchu nu haa taasisu. Warra barana biyya ambatti soome bara dhufumaatiif wajji dabarsu rabbi nu haa godhu. Jabaadhaa isiniin jedha. Wal jajjabeessa. Jiruu biyya ormaa martinuu namaan morma. Akkasii wallahi rabbiin nuuf haa laaffisu inshaallah. Nuti gaafnoo ramadaana duraayyuu gammachuu addaa keessa darraa dhufeessa ramadaana illee akkasuma gammachuu hedduu qabna. Inshaallah rabbi nagaan ittiin nu haa ga'u waan haalli kennu hundaa fayyaa kenneefi nagaan ittiin nu haa ga'u. Warra garaa dachii jiru immoo rabbiin rahmata haa godhuufi inshaallah warra ramadaana kana soome ramadaanni kun irraa qeebalamu rabbiin nu haa taasisu. Bakka jirtanii du'aadhaan waliin dagatinaa. Hundi keessaniyyuu isiniin jedha obboleeyyantii wallahi guyyaa nagaaftee kunuyyuu jechuun guyyaa guddaadha. Maaliifuu nafsiyaan teenna taliqaatiin deemte ergisaatiin deemna waan ta'eef
akkasii rabbiin amrii jabaatte hundi nuuf haa laaffisu nagaan ittiin nuuf haa ga'u nama nagaan soommanii biyya kana keessa waan khairii biyya kanaa qabu hunda guduunfate ramadaana kana keessa ajjirii ramadaanni hin qabu hunda fudhatee geessu rabbi nu haa taasisu. Ramadaanni dhufee marhab marhab yaa Ramadaan wayyaa marhaban bika yaa Ramadaan. Akkasii inshaallah rabbiin nuun haa ga'u. Waggaa darbe manatti soomee banaallee manumatti soomee alhamdulillaahi. Barana garuu salaatuu danda'an fakkaatu malee. Akkasii inshaallah rabbiin nuun haa ga'u. Rabbi warra baranaa kabara dhufuu nuun haa taasisu. Obboleeyyan wallaahi rabbii warra mana madaamii jirtanii rabbiin isiniif haa laaffisu. Wallaahi dhaaziin rabbiin isiniif haa laaffisu. Jabaattudha hin ulfaatti. Ramadaanaaf kana rabbiin isin bira haa jiraatu. Isinii haa laaffisu. Aamin jedha. Nan tuffatin aamin jedha wallaahi. Du'aa isiniif godhaanii dhuga. Maaliifuu duraan mataa kiyyarraa waan beekuuf jechuudha. Ammaaf akka carraa ta'ee kaa rabbiin godhee mana taa'aa jira. Gaafa amma booda madaanii ta'uu qabna malee mana madaanii deemuu qabnu hin yaa rabbati nu laaffisi. Rabbi nuuf haa laaffisu obboleeyyan kiyya. Harkaan waa dalagaa jira. Xiqqishumallee taatu yoo waa baradhe jedheeti. Viidiyoo hin qabu waan taateefi sanuma jechuun du'aa isinii godhuu dhufe jechuudha isinii galee. Akkasii rabbiin nama nagaan itti ga'ee nagaan soomee nagaan galchu nu haa taasisu. Warra waggaa dhufu mana ofii keessatti zanaa jedhee fataa jedhe maatii ofii wajjin haadhaaf abbaa ofii wajjin zanaa jedhee soomu rabbi nu haa taasisu. Jaarsa fi ilmaan keessa wajjin wallaahi dhugaa dubbachuuf maatii waliin soomu waggaa meeqadha maatii koo waliin hin soomu. Haguuf baradhe waggaa takka moo biyaansi bakka yaa'anii jechuun wayita silaa akkas namni waan ramadaanaa beekutanii waggaa muraasa qofa rabbi hojjechuuf nageessias waggaa 10 meeqa kalaas waggaa meeqa lakkoofsise warra keenya waliin hin soomne baay'ee hawwii qaba isaan waliin soomuuf. Inshaallah kaa barana obboleessi kiyya argadhee warra bira dhufummoo maatii guutuu wajjin galee soomuna haa taasisu. Asumaan du'aa inaaf godhaa isinillee rabbiin isinii haa fedhuu isin haa gammachiisu. Warra idilee beekuu mana madaamii keessatti humna ofii gubuu miti. Warra immoo ga'ee jedhee rabbiin aboo gabrummaa ga'ee jedhee biyya teera nuu bilisoomse maatii ofii wajjin galee soomata haa taasisu. Maalirraa fudhatanii jiraatan baay'ee.